Hai harka fuunee kam jirtu kabajamtoonni fi dhaggeeffattoonni yaadeemaan nageenyi rabbii bakka jirtanitti hunda keessaniif isiniif haa ta'u isiniin jenna. Guyyaa har'aas kunoo viidiyoo haaraa fi baay'ee isin fayyadu tokkoon deebi'ee dhufeen jira jechuudha. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii yaadeemaan dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Subscribe godhaa maatii kiyyatti dabalamaa isiniin jedha. Odeeffannoo guyyaa guyyaa wanta isin fayyadu garaagaraa waan hanga isinii dhiisuuf irraa fayyadamtu waan ta'eef subscribe godhaa isiniin jedha. Yaadeemaanii guyyaa irraa kanan qabadhee dhufe nama hundumaa ilaallata jechuudha. Keessattuu namoota biyya alaas biyya keessas jirtan fedha barumsaa qabaatanii carraa garaagaraadhaan immoo otoo hin baratin utuu barachuu barbaadanii garuu otoo hin baratin carraan isaas hin darbe carraa biraan dhufee jira jechuudha. Karaa mootummaa Itoophiyaa akkasuma mootummaa biyya United Arab Emirates jechuudha tokko ta'uudhaan sagantaa barnootaa tokko qopheessanii jiru jechuudha. Sagantaan kunis torbee lamaan sadan dura kan inni gadhiifame. Garuu ammallee barachuu ni dandeessu jechuudha. Yoo xiqqaate lammiilee Itoophiyaa miliyoonii 5 carraan kun itti fayyadamuu danda'u waan ta'eef jechuudha. Walumaa galatti egaa sagantaa barnootaa kanas jechuudha guutummaa guutuutti namoonni dhaabbileen qooda kee fudhatan jechuudha. Office of Prime Minister biiroo muummicha ministeeraatiin jalqabarra jiru jechuudha. Inni itti aanu Minister of Labour and Skills kan jedhamanidha jechuudha. Isaanis qooda keessaa qabu jechuudha. Inni sadaffaan jechuudha akka Itoophiyaatti kan dhimma kana keessaatii harka qabu Minister of Innovation and Technology jedhamee dhaabbanni beekamoon sadan kun jechuudha walitti dhufaniiti kan wanta kana hundeessanii jiran jechuudha. Guutummaa guutuutti immoo kan sponsor ta'u jechuudha mootummaa biyya Araboota gamtoomanii United Arab Emirates jechuudha sponsor ta'ee jira jechuudha guutummaa guutuutti barnoota kana. Kanaaf namoonni sadarkaa barnootaa kamirrayyuu jiraadhaa biyya kamiiniyyuu jiraadhaa garuu guutummaa guutuutti barumsa kana barachuuf fedha kan qabdan amma galmooftanii barachuu ni dandeessu jechuudha. Sa'aatii ammaa kanaa kaatanii onlaayiniidha sartifikeetiin isinii kennama. Sartifikeetii kanaan deemtanii iddoo garaagaraatti deemtanii illee ittiin hojii hojjechuu dandeessu jechuudha. Kutaa 10ttis barnoota keessan xumuraa, kutaa 12ttis xumuraa, barumsa digiriis qabaadhaa, rakkoon qabu abbaan fedhayyuu barachuu danda'a jechuudha. Kanaaf amma ani akkaataa itti galmooftanii fi koorsiiwwan jiran adda baasee isinitti hima jechuudha. Haala baay'ee gabaabaa ta'een isinitti argisiisa. Kompiitara namni qabu kompiitaraan barachuu danda'a, moobaayiliidhaan barachuu ni dandeessu. Inni guddaan fedha qabaachuu qofa jechuudha. Fedha qabaatanii naan guutummaa guutuutti barachuu milkaa'uu ni dandeessu waan ta'eef an already jalqabeen jira. Koorsii an jalqabe koorsii isin jaallatanii jiru wal fakkaatu dhiisuu waan danda'uuf isin ka barbaadan ka feetan kan isinitti tole koorsiiwwan gurguddaa 3 jira jechuudha. Sadan kana keessaatii filtanii barachuu ni dandeessu jechuudha. Koorsii gurguddaan Android Developer Fundamental inni jalqabarra jiru jechuudha. Inni itti aanu Data Science Fundamental kan jedhudha jechuudha. Koorsiin sadaffaa immoo Programming Fundamental jechuudha. Sadan kana keessaatii filtanii kan naa ta'a jettan kan barbaadan kan natti salphata jettan barachuu ni dandeessu jechuudha. Sadan isaallee barachuu ni dandeessu jechuudha. Kun akkaataa fedha abbaa irratti hundaa'a jechuudha. Hedduu isin fayyada, hedduu isin gargaara, baradhaa isiniin jedha. Amma kallattiimaan akkaataa itti galmooftan isinitti hima waan ta'eef na duukaa bu'aa isiniin jedha. Nama barachuu barbaada jettaniif immoo viidiyoo kana share godhaa biraan gahaa nama hundumaaniyyuu namni kan barachuu qaba namni kan itti fayyadamuu qaba jechuudha. Biyya Arabaa keessa namoonni jirtan kanneen mana maadaamii jirtan kanneen bakkeerra jirtan hojii hojjechaa jirtan sa'aatii barbaadanitti iddoo barbaadanitti barachuu waan dandeessaniif carraa kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Galatoomaa gara viidiyoo kanaatti dabarraa na faana tura. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota kiyyaa viidiyoo kana kan argachuu dandeessan jechuudha. Jalqaba irratti akkuma asirraati argitan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Facebook isaanii irratti poost godhanii turan jechuudha. Achi jala argachuu ni dandeessu jechuudha. Afaan sadaniyyuu poost godhanii jiru. Liinkii kana hangatu jechuudha. Liinkii asirra jiru kana gaafa bantan jalqaba irratti gaafa tuttan kana isinii fida jechuudha. Jalqaba peejiin kun peejii kana fakkaatudha jechuudha. Peejii kanarra hoomiin jira. Hoomii jechuun fuula jalqabaarra kan jiru kana fakkaatan jechuudha. Fuula itti aanurra koorsiiwwan as keessatti hammatamanii jiran maal akka ta'an as keessaa argattu jechuudha. Hundumti isaa abaawotii wanti hundumtiyyuu asirraati argachuu ni dandeessu. Kanaaf amma gara hoomiitti deebinee jechuudha. Get started kan jedhu kana xunna jechuudha. Kun asirraa akkuma argaa jirtan kanatti get started kan jedhu kana xunna jechuudha. Amma gaafa get started jennu gara fuula kanaatti nu dabarsa jechuudha. Fuulli kun immoo koorsiiwwan nuti barachuu barbaannu sadan isaanii haala kanaan nuuf gadi tarreessa jechuudha. Akkuma dura maqaa dha'uu yaade koorsiiwwan jiran Fundamental Android Developer jedhu jechuudha. Developer appilikeeshinoota moobaayilii appilikeeshinoota garaagaraa hojjechuuf warreen fedha qabdan kunoo kana keessa galtanii barachuu dandeessu jechuudha. Data Science Fundamental kan jedhu namoonni daataa irratti barachuu barbaadan as keessaatii
seentanii isa kana barachuu dandeessu jechuudha. As keessatti programming fundamentals kan jedhu jira jechuudha. Kana dura kanan galmaa'ee ture jechuudha. Fakkeenyaaf amma gara biraan barachuuf deema akka nama reefu seenutti waan ta'eef fakkeenya kanas fedhuu dandeessu isinii amma akka nama isa kana barattuutan isa kana jalqaba jechuudha isinitti argisiisuudhaaf. Sadan saayyuu steeppiin ittiin galmaan wal fakkaataa tokkuma jechuudha hundi isaa. Asirraatii akkuma argaa jirtan kanatti gara fuula kanaatti nu dabarsa jechuudha. Fuula kanarraati start my application kan jedhu jira. Start nomination kan jedhu kun asirra jira jechuudha. Isin hin seentu gara fuula kanaa seenaa jirtu waan ta'eef ni seentu jechuudha. Haala kanattiin gara akkaataa itti galmooftanittan isin geessaa jira jechuudha. Amma egaa gaafa seentan jechuudha gara kanatti isin ceesisee jira waan ta'eef amma please identify your country of nationality kan jedhu kanatti jechuudha. Yoo uummata Itoophiyaa fan dubbachaa jira waan ta'eef amma kana Itoophiyaa guunna jechuudha jalqaba irratti. Itti aansinee please indicate your region in Ethiopia. Naannoo keessan Itoophiyaa keessaa naannoo kam keessa akka jirtan guutu jechuudha. As keessaati an fakkeenyaaf an Oromiyaa waan an ta'eef Oromiyaan guutaa jechuudha. Namoonni Tigraay kan Tigraay guutuu, namoonni Hararii kan Gambeellaa guutuu jechuudha danatti. Walumaa qabaatti Itoophiyaa hundi keenya kun nama hundaa laallata waan ta'eef. Please confirm your age. Umurii keessan immoo danatti hin guutu jechuudha as keessaa. Asirratti daataan isin guuttan jechuudha. Daataa dhugaa ta'uu qaba. Sababni isaa booda asii baatanii waraqata sirraa argattan kana gara dhaabbata garaagaraatti gaafa qaxaramuuf deemtan yookaan hojii hojjechuuf deemtan dookimentii keessan kana duraa jiru wal fakkaachuu qaba jechuudha. Dookimentii barnootaa kana dura qabdanii jiru wal fakkaachuu qaba waan ta'eef isa sirrii guutaa jechuudha. Idimee keessan umurii keessan wantoota garaagaraa walqixxaa midhaan koo 26 fi 30 gidduudha isin kan keessan guuttatu jechuudha. Innaa guunnee dabarra jechuudha. Asii please confirm your phone number jedha jechuudha. Bilbila keessan guutu jechuudha. Dana keessaa biyya keessa jirtan keessaati jechuudha. Filtanii kan barbaadan guutu as keessaati. An amma fakkeenyaa fi United Arab Emirates Dubai waan jiruuf bilbila biyya Dubaiin guuta jechuudha asirratti jechuudha. Akkuma amma argaa jirtan 545 guuteen jira jechuudha bilbila kiyya ka biyya kanaa. Saalli keessan yoo dubara taatan dubara guutuu yoo dhiira taatan dhiira guutuu ani egaa akkuma beekamu dhiira guuteen darba jechuudha. Additional question gaaffii itti aanu gara biraan jira jechuudha. What is the highest level of education of you have completed? Kana dura kan isin qabdan jechuudha. Barnoota sadarkaa akkamii akka qabdan ni guutu jechuudha. Fakkeenya asirraati high schoolii dhamoo bachelor degree dhamoo master's dhamoo PhD dhamoo azer kan jedhu jechuudha. Ka barbaadan guutuu dandeessu jechuudha. High schoolii guutuu dandeessu, bachelor degree guutuu dandeessu. Asinitti argisiisaan jira waan ta'eef high schoolii guutee haa darbu jechuudha. Bachelor degrees ani yaa already kana waan qabuuf garuu isinitti immoo waan mul'isaa jiruuf high schoolii maan adarbu kana bira. What is your field of study? Field study kana dura maal barachaa akka turtan jechuudha. For example, anko computer science ture jechuudha. Computer science kana guutuu jechuudha. Social science, natural science, medicine, law, other wanna barbaadan guutuu dandeessu keessaati. Garuu wanta dhugaa ta'uu qaba wanta isin guutan jechuudha. What is your current employee status? Amma maal hojii hojjetaa jirtu? Hojiin keessan hojii akkamii? Full time hojjettu moo part time hojjettu moo maal kan jedhudha. Anama full time hojjedha fi full time guuta jechuudha. Haala kanaan egaa wantoota inni nu gaafatu hundumaa seeraan guunnee jechuudha. Wantoota inni nu gaafatu hundayyuu seeraan guunnee hamma xumuraatti jechuudha. Sirriitti wanti kun wanta dookimentii barumsaarra nu ta'u waan ta'eef seeraan guunnee kallattii maan barumsa keenya jalqabuu dandeenya isiniin jedha. Haga xumuraatti immoo viidiyoo kana waan daawwattaniif hedduu galatoomaadha. Namoota barumsa kana barachuu qaba jettanii yaaddan hundumaaf share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Chaanaalii kana immoo subscribe godhaa. Waan hamma dhumaatti daawwattaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Ciao nagaan tura.